Ashabaar kafuune hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaalaa kiyyaa dhuftan warra hada jalqabaa dhuftan yoo jiraattan abduun jedhama abduu moobaayilaa bi sabskiraayib godhaa maamiltoota keenyaatti dabalamaan nuti illee isin simanna. Dubbii galaana diimaadhaa Itoophiyaan eegaa Sumaaleelaandii waliin galaana diimaa argadhe abbaa galaana diimaa haadha galaana diimaa taate Itoophiyaan jechuudhaan gammachuu isii libsatte inumahu yessi birtaatti gana inumayyuu walgahii muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed irratti argaman kanarratti fayyisuu cabnana Itoophiyaa suphuu fayyaa cabnana Itoophiyaadhaa kan jedhu haala kasii fayyadamanii baga gammaddan jechuudhaan haala saniin ibsan jechuudha. Mee kanarratti maaltu godhamaatiin jira waa'ee galaana diimaa irratti maaltu deemaatiin jira Sumaalee maal jechaa jirti Sumaaliyaan ta waliigalata federaalaa san jechuudha akkasumas Sumaaleelaandiin walii mallatteessaniin hoo ummanni Sumaalee hoo maal jedhaa jira bakka sadi Sumaalee Itoophiyaa Sumaaleelaand akkasuma Sumaaliyaa guddittii kan federaala tan gadi jechuudha. Mee maaltu deemamaatii jira asirratti hayyoonnis yaada isaanii kennataa jiran. Jowaar Mohaammed hoo maal jedhe kanallee gurraan isin buusa. Gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa, gamtaan Arabaallee ibsa baaseeti jira. Maal jedha gamtaan Arabaa hoo Sumaalee tanaanutu kuushii teenna jedheetiin akkasitti beeka malee gamtaan Arabaatis ta'isaatitti beeka. Addunyaan maal jechaa jirti? Addunyaadhaaf ajandaa guddaa ta'eeti jira. Kana hundayyuu mee haga tokko gaggabaabsee gurraan isin buusaa galumaatiitti na waliin turaan isin jira. Itoophiyaan guyyaa faranjoota haaraa irratti sarpiraayis guddaa kanaan as bahan jechuudha. Oduu simbirtuu Itoophiyaan haadha galaanaa taateeti jirti. Galaana diimaa yeroo dheeraa kan hawwamaatiin ture kan mootota amma duraa hunda keessatti milkaa'uu dadhabee abbichuun ilma abbaa gadaadhaa milkeesse ka jedhuun haala akkasiisaniin eegaa sarpiraayis uummata isaanii eega godhan jechuudha. Garuu gaafa san yeroo ibsamutti karaa nagahaan karaa seera qabeessa kennanii fudhachuu kan argame jedhaniiti ibsame jechuudha. Namoonni hedduun gufuunni argama jedhamee hin yaadne garuu osoo hin turin osoo sa'aa 24 illee hin gahine. Sumaaliyaan Maqadishoo yeroo waliigalteen kun mallattaa'etti eega gartee walgahii taa'ame waan kana balaaleffattee garatti walii galanii booda hatta ambaasaadarasi kan Itoophiyaa jirullee waamta jechuudha. Uummanni isaaniitis akkasumatti balaaleffatan jechuudha mootummaa waliin. Garuu ammoo uummanni akkasumatti wal faallaadhaan warri Sumaaleelaandii kan hargeessaadhaa ammoo gammachuu isaanii ilin jechaa turan hiriirallee bahaa turan jechuudha. Akkasuma Sumaaleen Itoophiyaati jechuudha. Amma garee sadii jechuudha. Kana keessatti Itoophiyaan amman tanas yeroo gartee fakkeenyaaf balaaleffannaan gara Sumaaliyaa irraa as dhufutti kanarratti deebisaan isiin kennate immoo birmadummaa hin cabsineedha. Sumaaleelaandii waliin ana qofaa miti addunyaarraa biyyoota hedduudha kan gartee achirratti misoomsuudhaaf Sumaaleelaandii waliin waliigaltee uumaa jiran warra biraa kan waliigaltee waan kana uumaatiin jiru shokoo isaa tokkollee hin dhageenye kennallee saniin adda ta'uu hin qabu nutillee misoomsuudhaaf mirga qabna kan jirudha. Garuu wanti kun waan guddaadha. Wanni irraa iftuu banu deebisu hin jiru yeroo jennu ammoo qaamni gartee waan kana gufachiisuudhaaf yaadu karaan dhugaa ka jiru akkuma nuti jenne kanarratti ammoo kan gufachiisu hin jiru jechuu miti kanarraa ammoo iftuu ban deebinu jedhaniiti haala sanii jechuudha. Walumaa galatti ajandaa guddaa Itoophiyaadhaaf amma ajandaa guddaa ta'eeti jira jechuudha waa'een galaana diimaa Itoophiyaa qofa miti akka addunyaatitti ajandaa guddaa ta'e amma akkanatti fakkaatutti Itoophiyaan ilumayyuu tokko karaa gartee fayyadama galaana diimaa bira yoo osoo hin gahin iyyuu ajandaa keessoodhaa kan gartee duri akkasitti wal nyaataa jiramu kana jechuudha kan haasawamu kanarraa gara ajandaa guddaa sadarkaa addunyaatitti waa'ee galaana waa'ee keessoo isii osoo hin ta'in Oromiyaan akkas taate Amaara amma kun Itoophiyaadhaaf akka hinjifannoo guddootitti ilaalamanatti fakkaata kun akka jechuudha akka isaan itti amananitti jechuu kiyya. Kanaafuu amma akka san dhugumatti tahee fi jira jechuudha. Akka addunyaatitti amma kun ajandaa guddaa tahee kan jiru isa kana jechuudha. Waa'een Itoophiyaadhaa fi Sumaaleelaandii walii mallatteessite akkasuma ammoo Sumaaliyaan federaalaa ammoo waan kana akka gartee birmadummaa isii cabseetitti dubbataatiin jirti ka jedhu irratti biyyoonni gurguddatan kunoo biyyoonni akka Awurooppaadhaa ibsa baasaati jiran jechuudha. Akkasuma kanarratti gamtaan Afrikaa IGADis ibsa baaseeti jira jechuudha. Ibsi isaa akkana jira. Akkas jira IGAD. Itoophiyaan carraa ulaa galaanaa argachuu hordofee dhibdee Sumaaliyaa waliin mudate tasgabbiidhaan ilaaluun karaa nagahan furuu qabdi. Haala mudachaa jiru xiyyeeffannaan hordofaa jiraachuu fi boodarraa dhiibbaa inni nageenyaa fi tasgabbii naannoo irratti fidu akka hubatu ibseeti jira. Biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Sumaaliyaan duudhaa biyyoota miseensa IGAD ta'uun isaanii walitti hidhetti cichuudhaan rakkoo isaanii karaa nagahaadhaan furuu akka qabanis himanii jira. Biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Sumaaliyaan duudhaa biyyoota miseensa IGAD ta'uun isaanii walitti hidhetti cichuudhaan rakkoo isaanii karaa nagahaadhaan furatuu qabu. IGAD nageenya tasgabbii qindoominaa fi walitti dhufeenya biyyoota naannawa kanaa itichuu irratti kutannoodhaan hojjechuu akka itti fufuusi barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyuudha ibsaniiti jiru. Akka gartee waliigalteedhaan fixatanidha kan inni akeekachiise jechuudha IGAD. Hoogganaan isaa immoo Warqinaa Gabayyooti kennuma jechuudha. Inni illee abbaa galaanaati jechuudha. Hundaafiyyuu
wantichi amma mormii guddaa uumeeti jira jechuudha. Gaafa jalqabaa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmadi osoo gartee biyya ollaadhaa weeraruudhaaf deemti Itoophiyaan jedhanii nu eegan osoo gartee Itoophiyaan biyya namaa dhoyitee humnaadhaan fudhachuudhaaf jedhanii nu eeganii karaa seera qabeessaan kennanii fudhachuudhaani akkanatti kunoo galaana arganneeti jirra. Baga gammaddan baga guyyaa caba Itoophiyaadhaa itti yaalanii yaa sibiraatti ganaa jedhanisa guyyaa caba Itoophiyaadhaa guyyaa caba supha Itoophiyaadhaa baga geettan baga gammaddan baga dhageettan ka jedhu haala sanii dhufoomsan jechuudha. Kaabineen haala saniin ilmi abbaa gadaadhaa waan takka Itoophiyaa keessatti mootummoonni biroo hin milkeessa jira kan jedhudha. Jechuun wanni kun milkaa'aa eessa gahaa eessatti gufataa maali osoo hin ta'in ammatti waanuma amma walii galame walii mallattaa'ee jedhame kanarratti jechuudha. Tole hayyee amma maaltu deemamaatiin jiraadha. Haga maatiitti ka Ameerikaa ibsa isiin baaftee hin agarre yoo jiraatellee ammoo dhiifama. Ibsi gamtaa Awurooppaadhaa ammoo mirgi Somaaliyaadhaa eeggamuu qaba birmadummaan isii eeggamuu qabaadha jechuun Somaalilaandiin biyyaa mitiidha. Karaa biraatiin ammoo ibsa liigiin Arabaa baaseedha. Irra hedduu kan shakkamaatiin ture abbichuun Araboota waliin jiraadha. Akkam seetan Somaaleen tuni nuti kuushii Afrikaadha obboleeyyan keenya jennee Oromoon fa'aa hedduu jaalata keessattuu jechuudha. Seenaallee seenaa adda addaa seenaa miidhaas tarii ammoo seenaa gaarii akka obbolummaatitti jechuudha. Uummanni kun kan wallaalu kuush jechuudha. Afrikaa ta'uu qofaanii miti ollaa ta'uu qofaanii miti akka obbolummaatti akka gartee saba tokkootitti wal ilaala jechuudha. Saba guutiin jedhu akka gartee Oromoo maal jedhamu osoo hin ta'in akka kuushiitti jechuu kiyya. Haa ta'u malee liigii Arabaa keessa jirti fakkeenyaaf Somaaleen akkuma isin hubetan jechuudha. Akka Arabaatitti illee ilaalamte akkasuma immoo Araba biratti illee kabajaa guddaa qabdi jechuudha. Duuba liigiin Arabaatis irraa ibsa baaseeti jira jechuudha. Kanaafuu duuba maali liigiin Arabaatis duraan seenaa keessatti akka Somaaliyaan lama taatu hin barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf Somaalilaandii yoo biyya taate Somaaliyaan lama taate jechuudha. Somaalilaandii fi Somaaliyaa lama taate biyya lama taate jechuudha. Kanaafuu akka isiin lama taatu hin barbaadanii Somaaliyaa matakkatti liigii Arabaa keessatti beekamtu san akka jiraattu barbaadanii jechuudha. Garuu tara tana abbichuu waliin jiraatinu Dr. Abiyyi waliin jiraatinu Itoophiyaa waliin jiraatinu hajedhuudha shakkiin namoota hedduu jechuudha. Haa ta'uti amma liigiin Arabaa akkas jechuudhaan ibsa baase. Addis istaandaardii kan maxxanse jechuudha. Liigiin Arabaa kan ibsa inni baase jechuudha. Liigiin Arabaa waliigaltee Itoophiyaadhaa fi Somaalilaandii balaaleffate. Waliigaltee mootummaa Itoophiyaadhaatii fi Somaalilaandii gidduun mallattaa'ee fi Itoophiyaadhaa fuulaa galaanaa Somaalilaandiif ammoo beekamtii argamsiisa biyya ta'uu isii jechuudha. Beekamtii argamsiisa jedhameetiin ilaalchisee har'a galgala ibsa kan baase liigiin biyyoota Arabaa waliigalticha cimsee balaaleffatee jira. Waliigaltichi birmadummaa fi mirga abbaa biyyummaa Somaaliyaa sarbuudhaan seera idila addunyaa kan cabsuuti. Kan jedhe liigichi waliigalteen Itoophiyaadhaa fi Somaalilaandii gidduutti mallatteeffame fudhatama hin qabu jechuudhaan kufaa taasiseeti jira. Biyyoota miseensa liigii Arabaa keessaa tokko kan taate Somaaliyaanii ejjennoo yeroo dheeraadhaa Somaalilaandiin qaama bulchiinsaa kootiitii yaada jedhu qabdi jechuudhaan ibsa gartee liigiin Arabaadhaa baase gabaabinaan ibsa jechuudha. Duuba kuni hedduu tarii waan gufachiisaadhaa tahaa jira natti fakkaata ka fakkeenyaaf Awurooppaan mormee osoo Arabni bira dhaabbate Arabni mormee Awurooppaan osoo waan kana deeggaree waan tokko amma Awurooppaan balaaleffate Ameerikaanis tarii karama Awurooppaa kanarra jira jedheeti yaada. Liigiin Arabaatillee kunoo akkuma amma argitan kana haala kanaan cimsee balaaleffatee jira jechuudha. Maddii gartee fakkeenyaaf yeroo adda addaatitti irraa waa argatan irraa waa buutatan warra Itoophiyaadhaa tokko karaa biyyoota Arabaa kanaan jechuudha. Liigiin Arabaallee haala kanaan cimseetti balaaleffatee jira jechuudha. Tarii wanni kun ajandaadhaaf moo laata dhugumaadhaaf nuti garuu itti gammannee jirra ta'us ammoo ajandaadhaaf laata kan jedhullee jechuun waan tokko waa warri siyaasaa godhu akkasii ajandaa isiniin jechaan jiru beekika. Wayi ta'aa ka jirudha fakkeenyaaf amma waan hagana ga'u fakkeenyaaf osoo liigii Arabaa kana hin amansiifatin osoo gartee gamtaan Afrikaadhaa beekamtii hin kenniniif osoo gartee addunyaa Awurooppaa Ameerikaa hin amansiifatin akkanuma lafaa kaa'ameetii wanni kun itti seename fakkeenyaaf osoo Somaalilaandiinuu biyya ta'uun isii osoo hin mirkanaa'iniif ka jedhu shakkii adda addaa namatti uumaa jechuudha. Hundaafiyyuu fuula duraaf waan dhufume walumaa dheeyinaa. Amma Somaalilaandiin tun isiin akka biyyaatitti eega gartee kophaa baatee waggaa 30 wahii jechuudha. Bara 1990 takka jedhama isaa bara 1990 takka yeroo gartee Ziyaad Barreen cabeessanii jechuudha. Achirraa asitti biyya taateetti uf beeti. Gaafa isiin biyya taatee seenaa keessatti kaasinis kana dubbisan natti fakkaata. Gaafa isiin biyyummaa isii labsattu gartee biyya walabaa ta'uudha labsatte san jechuudha. Addunyaan beekamtii kennuufii baattusi wal waraansi Somaalee malameen jidduutti jechuudha. Somaaliyaa gadiitii fi Somaalilaandii kana jidduutti lolli deema. Lolli
guddaan deemamee gara nama 100 lakkaa'amuu jedhama kan jidduu isaaniitti dhume. Magaalaan isaanii tunillee Mogadishoon tunillee jechuudha gubattee barbadootee turtee deebiteetti ijaaramte jedhama. Garuu seenaa keessatti duraan Somaaliyaan akkaatuma gartee faffaca'iinsa bulchiinsa gaafa durii osoo hin gabroominiin durattillee akka kophaa taate dubbatama Somaaliyaa keessatti jechuudha Somaalilaandiin tuni. Garuu boodarra ammoo Itaalii fi Birteen warri gabroonfate jechuudha. Akka Riippaabilika Federaalawaa jedhaniitiin Somaalee kana kan walii galaadhaa kana hundeessan jechuudha. Achirraa osoo hin turin deebite ammasii birmadummaa isii labsattee jechuudha. Garuu addunyaan beekamtiin kenneef UN'n beekamtiin kenneef akkasuma gamtaan Afrikaallee beekamtiin kenneef jechuudha. Amma warri gartee wanni kun sirrii miti jedhu biyya uf dandeettee miti jechuun biyya gartee fakkeenyaaf federaalawaa achi jalatti bulaa jirtudha. Garuu biyyi tun takkaa nuti gartee Somaaliyaadha jettee ofii yaamtu dhugaa dubbachuuf jechuun uummanni isiillee haga sundaa wal hin jaalatu adda addatti wal beekanii yoo ati fakkeenyaaf amma nama Somaalilaandi tokko ati Somaaliyaadha jetteen iyyuu lakki Somaalilaandi siin jedha malee Somaaliin tokko hin jedhu garaagarummaa qabanii jechuudha. Akkasuma bulmaanni isaanii seerri isaanii haga mallaqa itti fayyadamaa akkasuma gartee waa hunda jechuudha baasaa boora ittiin bulmaata wanni hundi isaanii akkuma biyya tokkootitti uflaalti jechuudha. Akkasumatti gartee akkuma amma Itoophiyaan jette kana misooma adda addaa irratti illee yeroo garagaraatitti biyyoota garagaraa waliin dhimma godhanii jechuudha. Garuu ammoo beekamtiin hin kennamnee fi Somaaliyaan takkatti himaa jechuudha kan beekamtu. Amma warri federaalaa kuni adda Puntlaandii fi Somaalilaandi kunis qaama federaalaa jalatti bultu kan Somalilaand jala bultu jedhaniiti akkasitti beekan waan beekamtii addunyaarraa hin argataniif jechuudha. Garuu Puntlaand illee ofiin of bulchitu iyyuu akka kana yeroo hedduu biyya ta'a barbaadummaa qaba waan jedhu gaafii isii dhiyeessitu agarre. Ammoo Somalilaandiin yeroo dheeraadhaa fi hedduu aarsaa guddaa itti kafalte jechuudha. Birmadummaa tana mirkaneeffatuudhaa fi addunyaallee yeroo garagaraatitti gaafataa turte jechuudha. Amma duuba haataatee wanni kun dhufeenan jechuudha. Hedduu gammachuu irraa qaban hedduu harka dhahaa jiran abiyyiin illee hedduu sappoortaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni isaanii hiriira baheetti haala akkanaa kanaan kun weeddisaati jira. Kun amma fakkeenyaaf kan agartan kun kan Somaalilaandi kan maqaa hargeessaati jechuudha. Warra amma gartee waliigaltee bishaan nu hidhuu deemuusanii jechuudha. Somaaleen Itoophiyaatii fi Somaalilaandiin waliin Itoophiyaa galaana argatuu qabdii kan irratti jechuun biyya tahuu qabdii irratti. Somaaliyaan gadi ammoo ummatas taate akkasuma bulchiinsi akkuma gartee isaan ibsa baasaniin ummanni illee kun haala agartan kanaanii akka Somaliyaa shacabkeeda difaacaniya dhulkii baad cuntay badiina culmi wallahi Falastiin baan noqonayna Falastiin talo muuse waqtigiisa wuu dhamaaday waxaasi waxna maqar mayu Muusaa yeroon isaa dhumatti ka jiru haala akkasiitii irratti baasaatiin jiran yeroo wanni gurguddoon akkanatu dhuftuudha malee beeku ummanni kun homaa wal quban qabu garuu dhugaa dubbachuuf jechuun umaan akkaataa turiin sun mee ilaala fakkeenyaaf yeroo hedduu hawaasuma keessatti jechuu kiyyaa beeki amma waa'ee siyaasaa walitti hidhata adda addaa osoo hin ta'in akkanumatti iyyuu uummanni kun homaa wal quban qabu. Somaaliyaa fi Somaalilaand Puntlaand jedhanii akkasitti jechuudha kan isaan wal waaman namatu waliigalatti jumlaadhaan Somaaliyaa yookiin Somaalee jedhaman jechuudha isaan Oma hagasunta walitti waliin jireenya isaanii afaanuma tokko dubbatuudhaaf uummata tokko ta'uu qofatu yoo walitti dhufeenya isaanii jiraachise malee waan kana biraatiin garaagara jechuudha. Duuba amma ammoo haala kanaan balaaleffataatiin jiran jechuudha. Jechuun biyya uf dandeettee miti birmadummaa kiyya cabsaa jirti jechuudhaan akkuma gartee mootummaan ibsisanitti uummanni illee kun haala kanaan akkasi balaaleffataa jira jechuudha. Warri Somaalilaand ammoo maaltu isin galchee waa'ee keenya keessa warri Somaalilaand jibbitan amma yeroo keessan dhumatee ka jirudha. Anamma kanatti fakkaataa jirutti Somaalilaandiin haga gammachuu isaanii kana yeroon argu osoo itti gurguruu baatte bilaashii kenniteef illee beekamtii kan argatte amma isaan as keessaan waa'ee bishaanii kana waa'ee galaana diimaa kana osoo hin ta'in beekamtii kan argachuudhaaf biyyi jalqaba biyyi guddoon akka Itoophiyaadhaa sanuu kan ollaa isii taate kan gartee teessoo gamtaa Afrikaa taate kan agartee addunyaa irratti biyya guddoodha jechuun haala keessa isii jiru maal hin baanu beeki kan biyyiti guddoon akkasii kan akka Itoophiyaa kan Afrikaa keessaa guddoo taate tan akkasii kan akkasiin ammoo ollaa isii jirtu ammoo waa'ee kanarratti beekamtii mootummaa isaaniiti yookiin Somaalilaandiif beekamtii kennitee walii mallatteessuun kana sii kenna kana naa kennidha waan guddaa akkasii waliin hojjechuudhaaf beekamtii sii kennuun isaaniif akka hinjifannoo guddaatitti galaana kana osoo tolallee kennaniif waan itti gammadan natti fakkaata. Dhugumatti illee isaaniif kaayoo beekamtii argatan sababa Itoophiyaati bilisooman jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi takka bara Eeltiraallee Itoophiyaatu harka ofiitiin mallatteesseef himi. Bara osoo mallatteessuu baatte Itoophiyaa zarraaf jedhee beeki yookiin hagarraatu lolatti jiran yookiin ammoo hin argatan jechuudha walabummaa sana. Har'an tan ammoo biyyi ollaa takka akkas waliin dhaabbattee biyyi guddoon akka Itoophiyaadha birmadummaa sana akka gartee isiinaaf mirkanaa'u fi jechuun faayidaan isiitiifis haa ta'u uummata saniif sooma fedheef haa ta'u jechuudha. Uummata saniif duuba wanni kana caala isaan gammachiisu ni jira. Rakkoon biraa ka keessa buusu rakkoon biraa yookiin walitti bu'iinsi uummanni ofii isaatii wal rakkoo duraan dabre sanitti deebi'uun danda'aniin akkuma jirutti ta'e jechuudha sanayyotaaf dhiisna. Duuba garuu uummanni amma haalaan gammachuu guddaa agarsiisaa jira jechuudha. Somaaleen Itoophiyaatis Somaalilaandiinis jechuudha. Somaaliyaan gadi ammoo birmadummaa keenya cabee
gonkuma banneetii banna malee biyya teenna Itoophiyaan hin weerartu Muusaan bakka nun bu'u biyyi teenna kan jedhudha jechuudha. Tole hayyee asirratti ammoo Jawaaroo maal jedhe xiinxalaan siyaasaa Itoophiyaan haala nageenyaa fi diinagdee ilaalcha keessa galchuudhaan ulaa galaanaa argachuudhaa fi gaafii ciccitee gaafachaa turte fedhii lammiilee biyyattii hedduu keessa jirudha. Tuullaan qabeenya humna namaa fi leecalloon uumamaa Itoophiyaan harkaa qabdu carraa karra galaanaa kanaan yoo dabalame bu'aan gama nageenyaa fi diinagdeen argamu naannawaa kanaaf faayidaa guddaa qaba. Carraa jiru kana fayyadamuu dura waliin dubbii qaama nagalchaa jiru hunda hirmaachise taasifamee waliigalteerra ga'amuu qaba. Wal amantaa dubbii tasgabbiin ilaaluu fi dantaa ofii qofa eeguurraa of qusachuun bu'uura dubbii waliigaltee kana akka kana ta'uu qaba. Uummanni Sumaalee daangaa hanga daangaatti waa hillan keenya gama dinagdee fi hawaasummaan Itoophiyaan Somaaliyaa miidhuun faayidaan argattu hin jiru. Somaaliyaanis akkasuma sababni isaa dhimmi dinagdee fi nageenya biyyoota lamaanii kan akkaan walirratti hirkateedha. Galaana diimaa argachuun rakkoo kana uummata keenya gartee kan uumamaan rabbiin heddumeessee uume galaanni itti cufame Afrikaa keessaa biyya gartee uummata bal'aadhaa kan galaanni itti cufame keessaa isii hangafa jechuudha Itoophiyaan. Kana ta'uun dhugaadha kun fedhii hawaasa keenya hundaati. Garuu ammoo karaa warra dhimmi kun ilaallatu hundaan wal amansiisuudhaan walii maratanii wal amansiisuudhaatiin tahamuu qabaa wanni kun akka milkaa'uuf nuti uummata Sumaalee sanii kana osoo hin taane daangarraa haga daangaatitti hundi isaanii obboleeyyan kennaa jiruu fi jireenya keessatti hawaasummaa keessatti kan jedhudha. Akkuma Jawaar jedhe kana bara uummanni Sumaaleetii fi uummanni Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessattuu Oromoo jechuudha. Uummanni Oromoodha. Akkuma uummata tokkotti wal laalaa beeka jechuun wal miidhaan gariin jiraatu danda'a kan adda addaa fakkeenyaaf kan warri siyaasaa jidduu fidu jiraatu danda'a. Garuu uummanni Oromootii fi uummanni Sumaalee dhugaa dubbachuu fi akkuma gartee nuti kuushii tokko jedhutti Afrikummaa qofaa miti akkuma dhugumatti akkuma obboleeyyaniititti akkasii wal beekaa jechuudha. Uummanni kennalleen bakka gartee addunyaa kana keessa faca'e keessa bakki isaan bal'inaan akka gartee biyya isaaniititti keessa jiraataatiin jira yoo jiraate Sumaaliyaadha jechuudha isiin hangafa. Kanaafuu haalota akkasii amma garuu yoo rakkinni uumamellee gara Sumaaleelaandiititti ol baqata uummanni keenya waan rakkatu natti fakkaatu. Rakkoo mabaqaatu rabbi nutti hin fidini. Amma walumaa galatti waa'een galaana diimaadha. Akkaatuma gaafa dura eeltiraadhaaf shakkamaatiin ture karaa nagaatiin osoo dhiiga namaa lolaasin osoo lubbuu namaa hin balleessine yoo kataamu taate akkaataa jalqaba gartee ibsi gaafa duraa abbichuun kenne karaa osoo namni gartee biyya ollaadhaa weeraruudhaaf deemti Itoophiyaan jedheenu shakku nuti ammoo karaa kennanii fudhachuudhaatiin karaa seera qabeessaan arganne akkuma jedhanii ibsa jalqaba kennan sanitti yoo karaa nagahaatiin yoo xumurachuu kan adda taate waanuma bareedanatti fakkaata ka bishaan rakkoo yookiin ammoo dhimma dhuunfaa nama tokkoo paartii tokkoo mootummaa tokkooti miti kan hunda kennaati jechuudha. Garuu san dura silaa galaana nagaati kan barbaachisu hulaan galaana nagahaa kan silaa gartee kan nagahaa kan araaraa banamuu qaba natti fakkaata. Hundaafiyyuu kanaadha jechuudha kan deemamaatiin jiru waa'ee galaana diimaa irratti. Itoophiyaadhaaf ammoo ajandaa guddaa ta'ee jira. Addunyaadhaafis akkasumatti ajandaa guddaa ta'ee ajandaan Itoophiyaa xixiqqaa gartee isa durii keessoodha isin jetteetiin amantu kan gartee lubbuu namaa galaafataa jiru sana irraa gara ajandaa guddaa sadarkaa addunyaatitti ol guddatee fi jira. Kunis Itoophiyaadhaaf akka tokkotti gara tokkotti injifannoo jedhaniiti amanan natti fakkaata. Silaa akkuma Jawaar jedhe kanatti wal mariidhaan jalqaba fakkeenyaaf waa'ee birmadummaan Sumaaleelaandii mirkanaa'ee akkasuma gartee Sumaaliyaa waliinis waliigalteedhaan akkasitti osoo kan godhamu tahee hedduu qaranii gammachuu nama hundaati jechuudha. Silaa dhugumatti badhaadhinni qe'ee kenna tokko mataa namaatiin hulaa duratti roobee fi jira jechuudha. Silaa akkasitti waliigalteedhaan karaa nagahaatiin godhame. Garuu yoo dhiini namaa as keessatti kan bu'u taate Itoophiyaan ofii isiitiifuu keessoon isiituu nagahaa miti araara hin buufne osoo hulaan araaraa jalqaba osoo baname hulaa galaanaa kana dura hulaan araaraa hulaan tokkummaadha hulaan dhiifama walii godhuudha osoo baname hedduu takka nama gammachiisaa jechuudha. Hundaafiyyuu maddi galaana yookiin ammoo galaana diimaadha bakki irraan ittiin gartee addunyaadhaan wal quunnaman kun yoo kan tahamu taate osoo gartee achirratti illee galeetiin namni qurxummii illee gurgurate kasaaraa hin qabu waan ta'eef kuni gammachuu uummata Itoophiyaa hundaatiin natti fakkaata. Garuu rabbiin nagaa haa buusu jennaka yoo nageenni hin jiran akkuma gartee gaafa dura eeltiraadhaaf sodaatamaatiin ture san jechuun kan Itoophiyaa kan eeltiraadhaa sun yoo kan tahamu taate kana caalaa guddaa ta'uu danda'a. Garuu kun irra xiqqaa ta'ullee kunis amma haga tokko qaaqa akkasitti uumaati jira jechuudha. Hundaafuu osoo dhiini namaa hin buune bishaan kun yoo kan argamu taate gammachuu nama hundaati ka waan itti aanu walumaan ilaalla. Ani Abduu Moobaayila biraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura.